Ashuma harka fuune kun hambaashoodha. Hambaashoon har'a gaaffiiwwan yaada qeeqaaf ilaalcha namoonni qaban kanneen kallattiiwwan miidiyaa garaagaraatiin harkaan gahan deebiitti qaba. Toora kanaaf kanneen haaraa taatan gamumaan sabskiraayib gochuudhaan maatii hambaashoo takka daawwatan sinafeera. Laayik sheer gochuudhaanis warreen kaaniin qaqqabsiisu affeeruudhaan maatii keenya gochuu namoota beektaniif jaallattan hin dagatiin handhaamsa kooti. Qaala'insa jireenyaa amma mudate kanaaf itti gaafatamummaa isaa kan fudhachuu qabu warreen itti gaafatamummaa irra jirudha. Itti gaafatamummaa fudhanneerraa itti gaafatamtoonni weedhee warra waadaa gala kan itti gaafatamu isa. Nuti balleessiteerra nuti itti gaafatamnaa badii hundumaaf kan itti gaafatamu ni jedhee warra yaada galcha. Isaantu itti gaafatamu. Mootummaan akka mootummaatti sababa qaala'insa jireenyaaf karra baneera. Akka inni itti godhee karra baneetu nama dhibu. Biqiltuu dhaabaa biqiltuu dhaabate. Biyyi dhaaba biqiltuu. Biqiltuu dhaabate kana jala ciisuurraa kana fedhaman waa hojjechuu dhiisa. Kanatu qaala'insa jireenyaaf dhibu. Kana qaala'insa jireenyaa maal taatee yaadu? Qaala'insa jireenyaa naannoon hundumtuu gaaddisa jalqisiisutti deema. Biqiltuun dhaabate kun hin dagaage hin guddate hin late damayaas. Kanarraa kan ka'e hawaasni gaaddisa argate jalqisiisutti ka'e. Ciisichi waggoota afurii asii qaala'insa jireenya ammaa kanaaf sababa. Kanaaf warri biqiltuun akka dhaabatu yaada kana kaasee itti gaafatama jalaa waan oolmatti hin fakkaatu. Itti gaafatamus qabaa itti gaafatamas seerota akkasii. Kanaaf furmaanni isaa maali kan jetteef furmaanni isaa namni kamuu qaala'insa jireenyaa hambisuuf wal mari'achuudha. Lola wal mari'achuudha. Maaltu qaala'insa jireenyaa kana fide? Inni fide. Deebisuu irrattis adda durummaan irratti hirmachuu. Qaala'insa jireenyaa kana jechuudha. Wanti namni isin ilaalaa kana hubatee namni kamuu yaada isaa guutu. Yeroo akkasii kana keessatti qamadii gara alaatti erguu jechuun waan dinqii ajabuma jechisiisa. Tarree biyyoota guddatanii qaqqabuuf qamadii alatti erguun dirqama yoo ta'e namni qotee bulan kiiloo 10 nyaataatu 5 hamma amma qabdu gara biyya alaatti ergee tarree biyyoota guddatanii biyya keenya qaqqabsiisuun gaarii waan garaa nama cimsu kun tarree biyyoota guddatanii yoo dhaaban maaliif wanni dhaaban nama nuti maaliif wanni dhaaban kaalsiin birrii 100 gala paantiin birrii 700 gala tarree biyyoota guddatanii dhaabachuuf qamadii qofa alatti erguun barbaachisaadha. Maaliif wanni dhaaban naanti tarree biyyoota guddatanii dhaaban tarree biyyoota guddatanii hin dhaabanna garuu akkamitti dhaabannaa maal jennee dhaabannaa maaliif dhaabannaa amma yoomitti dhaabannaa waan hundarraa deemee barbaadu. Haala amma jirtu yoo itti fuftee kan deemtu ta'e biyyi kun Itoophiyaan kun maal taati? Gaaffii jedhu deebisuuf hundeemarraa Itoophiyaan kun daandii amma deemtu kana yoo itti fufte bor Itoophiyaan maal taate akka ammaatti yoo deemte gaaffii gabaabumatti deebisee darbuuf bor Itoophiyaan kun Itoophiyaanota taate. Itoophiyaan kan
Gaaffii kana deebisuu fi yeroo jijjiiramaa deeggarsaa yeroo jijjiiramaa ture sun itti fufuu dhabuu isaa hawaasa keessatti mufii kaaseera. Gaaffiin jedhu gamanumaa hundeerra qorannoon itti hir'ate, ragaan itti hir'ate natti fakkaata. Sababiin isaa iyyuu kan yeroo jijjiiramaa sana irra caalaa har'a utuu namoonni yeroo sana itti hirmaatiin hafan illee itti hirmaachaa kan jiran hiriirri har'a hiriirri deeggarsa itti fufee jira. Magaalota keessatti, baadiyyaa keessatti, bifa biyyattii guutuu keessatti calaqqisuu danda'u hiriirri deeggarsa har'allee ammallee sa'a kanallee itti fufee jira. Hiriirri deeggarsa akkamitti dhaabate jechuu dandeenya gama biyya kana keessa. Hiriirri deeggarsaa hundi irraa biqilee bifa ajaa'ibaaf bifa nama hunda hirmaachise utuu calaqqisaa jiru guyyoota hundumaa. Guyyaa hojii, guyyaa boqonnaa utuu addaan hin baasiin utuu namni hundi itti hirmaachaa jiru attamitti gaaffiin akkasii ka'uun dogoggora. Dhaloonni hiriira wanti si dinqisiisu hiriir isa yeroo jalqabaa irra muuxannoo argameerra adeemsa baranii wal barsiisuu keessa darbamaa dhufe irraa har'a hiriirri har'aa kun wal dheebbitii hin qabu, wal darbannaa hin qabu, sagalee waca iyya hin qabu. Namni kamuu utuu waliin darbatii, utuu waliin dhiibii, utuu walitti hin bu'in, utuu walirraa wajjitiin bifa ammayyoomeen, bifa saayinsawaa ta'een yeroo itti hiriirri itti fufee jirudha. Har'a sadarkaa kanarra geenyee jirra waan nama dinqu. Namni taaksiif gaafa hiriiru waliin wacaan waliin jeequ, waliin dhiibu, waliin darbatu, daabboof gaafa hiriiru waliin dhiibu, waliin darbatu, walii obsa wal dhaggeeffata. Asirra geenyee jirra. Kun waan itti fufu ammallee itti fufu kana namni hunduu qalbeeffachuu qaba. Mana isaatiin yoo ta'u hiriiraaf akka ba'u hubannoo keessa galchee socho'utu irraa eegama. Gaafa hunda itti fufaadha hiriirri kun. Hiriirri taaksii, hiriirri daabboo, hiriirri zayitaa, hiriirri sukkaaraa, hiriirri waraqaa eenyummaa baafachuu, hiriirri sakatta'iinsaaf dhaabachuu. Hiriirri kun itti waan fufan bifa saayinsawaa ta'e kan namatti tolu, kan biraa nama ta'u, kan nama gammachiisu, kan namni kamuu otoo hin mufatiin fudhachuu danda'u isa kana kun jijjiirama kan jennu akkasumatti lafaa kaanii ta'udha. Waan jijjiiramni fide waan argaa jirruufi bu'aa jijjiiramaa waan lakkaa jirruufi bu'aa jijjiiramaati kun kamitti hiriirri deeggarsaa dhibame jedhamee mufannaan uumamu kun ta'uu qabu. Kana irra deebi'amee ilaalamu turre jira. Maaliif jennaan hiriirri kan kaleessaarra caalaa har'a ammayyaa'e namuu kan hubachuu qabu. Kan kaleessaarra caalaa har'a dhiibbitii hin qabu. Kan kaleessaarra caalaa har'a hooqarsa hin qabu. Kan yeroo jijjiiramu jalqabu sanarra waan baay'ee fooyyessanii jijjiirama jalqabnaan jijjiiramaa ni jira. Akkasitti hubachuutu daansaa dheetan yaada. Baay'ee gaaffii bareeda. Gaaffii namni kamuu qalbeeffatee ittiin manaa bahuu qabu gaafachuu keessa abbaan gaaffii kanaa tillee dagattee akka manaa hin baane hiriirritti fufa. Hiriirritti fufa siin jechuu barbaadeeni. Hiriirri waan itti fufuuf qophaa'ee bahuu qaba namni. Fakkeenyaaf namoonni xiqqoo umriitiin deddeeman waan akka kasalaa waan itti hirkatan danda'amnaan taa'uu teessoowwan xixiqqoo kan of jala baattatee deemutu irra jiraata nama. Hiriirri sa'aatii dheeraaf yeroo itti fufu
toora hiriire gadi fudhataa qaba dhala. Yoo danda'ame mootummaan illee kanarratti hojjetuu jira. Namni lafa taaksii firiiru, lafa baasii firiiru, lafa daabboo firiiru, lafa sukkaaraa, zayitaa, waraqaa eenyummaa firiiru, lafa sakatta'aa isaa firiirutti hiriira isaa eeggatee taa'uu akka danda'u teessoon tolfamee bifa ammayyaa bifa saayinsaa ta'e deemamuu qaba yaada jedhuun qaba. Sabni walii waliisaaf qabu biyyaaf qabu kaasuuf biyyi kun hundeenarra gaafuma biyya ta'uuf kaatu jaalala irratti hundoofte. Wal jaallachuu isaarraa kan ka'e nama boqqollootti gaggalagalchuu malu kun jedhama. Sadarkaa jaalalli sabni biyya kanaa waliif qabu maalirra akka ga'e kan nuti hubanne biyyi kun biyya jaalalaa ta'uu ishee kan nuti argine. Gaafa sana akkasitti jechuun namarra jiraata. Kun jaalala ta'uusaa namni beekuu qaba. Waan biyyaa silaanis kaleessa dhiingattee waan dagatamu miti. Dhaloonni waa'ee biyyaa yaadurraa kan ka'e manaa ba'eera. Mana jiraachaa hin jiru. Jaalala biyyaati. Jaalala biyya tumsuuf, biyya deeggaruuf, biyya ijaaruuf. Akkasitti jira moomas. Kun jaalalli biyya kana deemee jaalalli biyya kana gatantarsaa waan jiruuf dadhabdee baachuu saba biyya kana jaalalli biyyaa waammachiisaa jiruuf yoo dhiyaatti jaalalaan kuftee biyya jaalalaan kufte addunyaa irratti arguuf jira. Biyya jaalalaan kuftee addunyaan kun tokko jedhee kan inni arguu jalqabu biyya kanarratti. Waliin sodaa nageenyaa walirraa qabu gaaffii jedhu kana deebisuufi maal wal sodaatu? Naannoleen maaliif wal sodaatu? Maalirraa kan ka'e yaadamti sodaa kun isaan keessatti dhufa. Uummanni yaada sodaa kana eessaa ka'e jennee ilaaluu barbaachisa. Bitaamni mirgaa fuulduraan duuba oliinoo gadi eessaa akka dhufe yaadamti sodaa kun qoratamuutu irra jiraata beekamuu qaba. Gara gaaffii fe'iitti gaafan sii deebi'u sodaa nageenya naannoleen walirraa qaban. Naannoleen maa wal sodaatu? Biyyi kun walirraa dhalteetti, wal dhashiteetti, waliin dhalattee, wal dhaltee, walirraa dhashtee wal keessa jiraachaa jira. Yeroo seeraan daangaa haadha kun namni wal dhalchee walirraa dhalatee seeraan waan turamee jiru waan ta'eef namni kamuu dhalatee gaafa guddachaa deemu hin ba'a. Maatii isaanii isaa hin ba'a. Maatii isaanii isaa abbaa haadha inni isaa kan irraa dhalate inni isaa inni dhalchee isa dhalate inni isaa seeraan daanga'a waan ta'eef biyyi kun wal sodaachuurra naannoleen gara of danda'utti akka deemantu gorfamuu qaba. Namni kam of danda'utu irra jiraata. Naannoon kam of danda'utu irra jiraata. Of danda'ee socho'uu qaba. Gara fuulduraatti naannoleen dhalachuu yaadanillee yaadumarraa kaasanii akkaataa itti of danda'uu danda'an hundeerraa of danda'uu irratti hojjetanii dhalachuu isaan irra jira. Warri ganaa dhalatanii biyyi kun wal dhalchiti waan ta'eef wal dhalchaa dhuftee walirraa dhalachaa itti waan fuftuuf bor hundeerraa kaasanii dhalootarraa kaasanii gaafa dhalatanii kaasanii akkaataa itti of danda'an irratti hojjechuu qabu jedha. Akkasitti yaada.
gaaffiiwwan dhiyaatan hundumaaf bifa kanaan deebiitti kenninee jirra. Akkasuma yeroo biraas deebiiwwan gaaffii nuuf dhiyaatan hundumaa deebisuuf waan akka sodaan hin jirtu. Hambaa Show daawwadhaa. Kanneen maatii Hambaa Show hin taane ammumaan subscribe gochuudhaan maatii Hambaa Showtti dabalamaan affeerraa keenya kan Oromummaati. Akkasumallee like share gochuudhaanis warreen kaan qaqqabsiisaa affeeraa hiriyootaniif namoota beektan hundumaatiin qaqqabsiisaa gara maatii keenyaatti maamiloota nu horaan affeerraa keenya kunis egaa marsaa itti aanuunis akkasuma deebinee wal arginaa. Namoonni gaaffii kanneeniif kana fakkaataa qabdan karaa keessaa nu qunnamuu dandeessu, nuuf barreessuu, komantii gochuu dandeessu. Balballi keenya banaadha. Hambaa Show sagalee dhalootaati.